BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu am jalqabu. Qophii irraa keessatti lolwalloo keessatti deemaa jirirra abbaa gadaa saba Oromoo walloo dubbifti. Lolaan irratti deemaa jira. Mootummaa naannoo Amaaraatti humna addaa isaanii hidhachiisee maqaa shanee uummata Oromootti moggaasee nurratti bobbaase. Kanaafuu qaamni barbaachisu. Obbo Jawaar Faan dhaddachirraa maal dubbatan abukaatoo isaanii yaafan. Abbootii amantii Ortodoksii irratti haliillaan akka raawwatamu gootee jirta jedhamee himatamuun koo qaama koo walakkaa akka ofirraa mureegatuutti lakkaa'amu waan ta'eef. Boodiin filannoo biyyaalessaa dhimma baa'oo qoradhee murteessaa jedhu oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti agdhuma nu waliin tura. Dhaggeeffattootni oduuteen jalqabaan atakaroon keessatti bilisummaa Oromoo erga uumamee jidduugalummaa boodii filannoo gaafate ayyuu dureen itaanaa baa'uu ka turan araarsoo biqilaa dabalatee miseensonni adda ba'an dhiyeen kana koor sabaa geeggeeffannee jechuun hayyuu dureelee filachuu himan kan malee yoo boodiin filannoo nu hayyame filannoo kan irraatiin hirmaannaa jedhan boodiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa falak barbaaduuf gaafatame dhimmicha harka qabaachuu ibsaa jira dhimma kan irraatti Galaana Balaayee kan qophees qaba. Addi bilisummaa Oromoo waggaa 2 dura jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'ate hordofee hooggansiisaa Eertiraatii deebi'ee filannoo biyyaalessaa jaaffaa irratti yeroo jalqabaaf hirmaachuuf boordii filannoo Itoophiyaarraa beekamtii argatus dhibdeen hooggansa gidduutti dhalate giddu seentummaa boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dirqamsiisee jira. Hayyuu duree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa jalatti gareen taliigamuu mormu kaayyuu duree itti aanaa dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaan durfamu gidduutti wal dhibdee dhalate hordofee qaamoleen lachuu yeroo adda addaatti boordichaaf xalayaa ergaa bahan. Boordichi ji'oota dura murtee maayii dabarseen dhaabichi kora sabaa yaamee rakkoo keessoo isaa furee hooggansa filatee akka dhiyaatu beeksisee ture. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa gabaabaa wixataa har'aa fuula feesbuukii isaa gubbaatti maxxanseen obbo Araarsoo Biqilaarraa xalayaan isa qaqqabu ibseera. Xalayichi addi bilisummaa Oromoo bitootessa 13 bara 2021 kora sabaa gaggeessee heera dhaabichaa wayyeessuu gumii sabaa dhaabichaa filachuu fi bulee isaa gaafa bitootessa 14 ammoo gumiin sabaa dhaabichaa hooggana olaanoo filachuu ragaalee hubachiisan boordichatti galfateeraa jedha ibsi boordii filannoo biyyaalessaa. Boordichis fuula duratti ragaalee kana qoratee murtee barbaachisaa akka dabarsu ta'uu eereera. Bitootessa 13-14 kora sabaa gareen obbo Araarsoo Biqilaa fa'aa gaggeessan irratti bakka buutonni boordii filannoo Itoophiyaa lama argamanii adeemsa filannoo hooggansaa fi sirna guutuu hordofuu bara 2019tti dubbii himaa dhaabichaa akka ta'an gaafatamni kan itti kennamee ture obbo Qajeelaa Mardaasaa BBC'tti himanii turan. Adeemsa kora sabaa san boordiin filannoo taajjabuu isaa dhugaa ta'uu akka nuuf mirkaneessanii fi dhimma kanaan wal qabatu irratti dubbii himtuu boordii filannoo adde Sooliyaanaa Shimallisitti irra deddeebiin bilbillus argachuu hin dandeenye. Addi bilisummaa Oromoo akka obbo Daawud Ibsaan hoogganamu kora sabaa bitootessa 13 fi 14 gaggeeffamee fi hayyuu duree fi itti aantota hayyuu duree akkasumas miseensota gumii shanee haaraa filate darbees heera dhaabichaa wayyeesseen seeraan ala kan adda bilisummaa Oromoo bakka hin buune jechuun ibsa baasee balaaleffatee ture. Hoogganaan sabquunnamtii dhaabichaa beekamtii obbo Daawud Ibsaa qabu ka sanbata darbe Burraayyuutti hidhame obbo Battee Urgeessaa kora sabaa isaan seeraan alaa adda bilisummaa Oromoo bakka hin buune ittiin jedhan kana ilaalchise boordii filannoof xalayaa barreessuu isaanii ibsanii turan. Boordichi komii obbo Daawudiin dhiyaate ilaalchise ibsa isaa irraa keessatti waan jedhe hin qabu. Addi bilisummaa Oromoo seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamu irratti hirmaachuuf qophaa'aa akka turee fi sababa hooggantootni koo hedduun hidhamanii jiru waajjiraaleen koos bakka hedduutti ugguramaniiru jedhuun filannoo keessaa ba'uuf dirqamuu ibseera. Ibsa kana gareen obbo Araarsoo Biqilaa murtee sirrii hin taanee fi nu hin hirmaachifnedha jechuun boordichi yeroo galmee kaadhimamtootaa akka dheeressuuf yoo ta'e bakka murtaa'etti galmaa'uun filannicha irratti qooda fudhachuuf fedha qabaachuu isaanii ibsuun ni yaadatama.
Dhaggeeffatooteen oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan mani maree gamtaa Awurooppaa aangawoota Eertiraa olaanoo dabalatee biyyoota shanirraatti qoqqobbii haa'e. Mani marichaa aangawoonni kunneen yakkaawwan mirgoota namoomaa ajjeechaa fi hacuuca paartiilee mormitoota irraan ga'an jechuun qabeenyi isaanii akka hin sochoon biyya garaagaraatti akka imaluu hin dandeenye fi maallaqa sochoosaa akka hin dandeenye dhorkaa haa'e. Qoqqobbiin tun aajensii tiik biyyaalessa Eertiraa kan Jeneraal Abiraahaa Kaasan hoogganamuu fi to'annoo pireezidantii Isaayyaas Afwerqii jala jiru hirka ooluu ta'a. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa deebii kenneen murteen gamtichaa haleellaa fi bu'aa kan hin qabne jechuun akka hin fudhanne ibsa. Soomaaliyaan filannoo isaanii waan tursiiftee biyyooti addunyaa jidduu seenanii Soomaaliyaan atattamaan akka filannoo geggeessitu dhiibbaa gochaa jiran. Jarmiyaa lidii addunyaa akka UN'f gamtaa Afrikaa akkasumas biyyoonni akka US, Kanadaa fi biyyooti Awurooppaa hedduun Soomaaliyaan guyyaa filannoo murteessuu qabdii jedhan. Yeroon turtii aangoo Pireezidant Mohaammed Farmaajoo guraan dabre ture. Durtaan paartii mormituu Koongoo Brazzaville Guy Bryce guyyaa filannoo COVID'n lubbuu dhabe. Bryce akka malee dhibamee isaa yaalamoo France geessu jiran xiyyaara keessa du'e. Filannoon garuu karaa nagaatiin itti fufuu himan. Rakkoon nageenya naannoo Amaaraa godinaalee Shaawaa Kaabatee galee garsaa Oromoo Wallootti babal'achuun hagammaa itti fufee akka jiru jiraatonni BBC'n dubbis himan. Abbaan gadaa saba Oromoo Walloo Ahmad Muhammed Umar akkamiin akka rakkoon sun eegale hima. Balaan ga'e balaa hamaadhaa mata hawaasa qulqulluu mudate gaafa kamisaa aruusa warra niitii fuudhu uleen tumanii magaalaa Haxaayyiitti liyyuu Amaaraa saniin manguddoon abbootiin amantaa dhaqee araara godhee araara sanirraa deebi'ee gaafa jumaataa galgalammoo nama rasaasaan rukutanii dhaanii ajjeesanii balaan kun kan ka'uu danda'een kanaan uummanni hawaasni aarii kee galee sababii kanaan lolli bu'ee amma karaa Haxaayyeetii yoo fudhatte makiinaa 5 olii gubatee barbadaahee jira manni uummataa akkuma jirutti ibiddaan balleessanii jiranii kana biraan darbee immoo ganda wasan qurqururratti uummanni ganda tokko akkuma jirutti buqqa'ee manni isaanii gubatee nibiratiin isaa gubatee jira bakka immoo jawwa haa jedhamutti uummanni gandi isaa gubatee qe'eessaarraa buqqa'ee deemee jira aanaa Artummaa Fursee bakka Shaashoo jedhamtu mana 100 lakkaa'amu gubee ganda barbadeesseera kana biraanis as dabarree dhufnee bakka Caffaa Dirree yookaan Cirrii jedhamtee yaamamtu mana barumsaallee dabalatee hundumaa ganda gubee balleessee barbadeessee jira magaalaa Kamisee keessatti kaleessarraa dhukaasni banamee hanga ammaa kanatti kunoo amma xiqqoo fooyyee argate malee lolannurra deemaa jira mootummaa naannoo Amaaraatti humna addaa isaanii hidhachiisee maqaa shanee uummata Oromootti moggaasee nurratti bobbaase kanaafuu qaamni barbaachisu dhagahee gadadoo guddaa keessa jirra lolli kun lola sabaa fi sabaa oduun taheen lola hawaasa Oromoo Wallootii fi lola mootummaa naannoo Amaaraa dirqamaan lafarraa buqqisuuf godhaa jiru malee lola hawaasni lamman wallolee miti kana wanni waan kana hordofu guutumtunuu dhagahee hojiirra akka nu oolchan kana wanni jiru rakkoo nu mudateeru. Biiroon Kominikeeshinii naannoo Amaaraa ibsa mootummaa naannichaa Dilbaat baasen gareen ABO fi qaamoleen michuu isa ta'an guyyaa jimaataa bitootes 10 irraa eegalee meeshaa waraana ulfaataa fi qotee bulaa qabamaa jedhamee hin yaadamnetti gargaaramuun humni hidhatee fi qindaa'in godina Shaawaa Kaabaatti magaalaa Xaayeetiif naannoo isiitti lammiilee nagaa irratti haleellaan qaannesaan raawwatamee jedha. Himannaa jiraatotaa fi abbaan gadaa saba Oromoo Walloo mootummaa naannoo Amaaraatu humna addaanurraa bobbaasee jedhu qulqulleeffachuuf erga deebiin aangawoota naannichaatti bilbilee hin milkoofne. Gambiraatiin mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa obbo Jibriil Mohaammed wanti Walloo deemaa jiru sirrii miti jedha. Wallotti walitti bu'iinsi jira. Walitti bu'iinsi wallotti jiru maddi isaa warruma uummata gargar facaasee aangoo barbaaduu irraa waan madduudha jenneetiin fudhannaa. Wanti achitti ta'e sirriidha jennee tokko itti namannu. Gochoonni tokko tokko kan humni adda addaa raawwatu bifa qabachuun kan isa jiraatu jiraadha. Dhimmoota kanarratti mootummaan keenyas qaama hojjechuun isa jiraatu waliin hojjechaa jira. Mootummaan federaalaatis humna isaa bakka walitti bu'iinsi jiru gidduu galchee uummata tasgabbeessee jira waan hafes hojjechaa jira. Kanaaf yoo walitti bu'iinsi tokko jiru seera ittiin ilaalamutu jira. Inni jalqaba uummata tasgabbeessuudha. Balaa deemaa jiru dhaabuudha. Itti aanee kan dhufu inni eenyutti hirmaannaas keessaa qaba kan jedhu sallaaluudha. Inni jalqaba osoo achi bira hin geenye balaa sababa kanaan dhufe adda baasuudha. Isarratti immoo maaltu barbaachisa waan jedhu san walii galuudhaa fi tarkaanfii malutti cehuudha waan ta'eef mootummaan naannoo Amaaraatis kana dalaga jennee yaadna. Nutis immoo akka bifa waa lamaan nu galcha tokkoffaa miidhaan jiru saba giddu galeessa godhatee waan jiru waan ta'eef nu galcha. Inni lammaffaa biyya waliin qabna biyya kana keessatti lammiin biyya kanaa kamiyyuu sirna bulchiinsaa mootummaa nu geggeessinuu jala jira waan ta'eef naannoo adda addaatti heeramnu malee qilaa tokko jala jirra. Sabni
sabaan dhiigaan amantiidhaan maaliidhaan osoo hin jenne seerri cabeetiin miidhaa yoo qabu nama hundumaayyuu hin galcha waan ta'eef kanarratti wajjin hojjechuun kana dura barames waan ta'eef ammas isumatu raawwatamaa jira jechuu barbaade. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Hamza Boorana dabalatee namoonni 5 irraa jecha mataaf yookiin wakiilatan hundi isaanii gochaalee himata keessatti maqaadhaan akka hin hojjetanii fi balleessaa akka hin qabne murtiitti himan oolmaa dhaddachaa fi jechoota himamtoota irraa Abtaamuu Xibaabuu abukaatoo isaanii tokkeessa gataa'e Obbo Ibsa Gammadaa gaafate. Jechoota isaan dubbatan gabaabsuudhaan ibsuuf yoon yaale Obbo Jawaar eenyummaa gochoota jedhame kana raawwachuuf na dandeessisu hin qabu jechuudhaan ibsee kanas yoo ibsu maatiin isaa gosoota Oromoo Tuulamaatii fi Maccaa akkasuma kan of keessaa qabu haati manaa isaa nama amantii Prootestaantii hordoftuu Maccaa fi Boorana kan taate haati isaa akkasuma Tuulamarraa nama ta'an abbaan warra Oromoo Arsii Musliimaa akka ta'an amantii lamaan keessatti kan guddate ta'uu fi haleellaa amantii abbootii amantii irratti gaggeeffamu gochuudhaaf haalli isa dandeessisu kan hin jirre ta'uu fi abbootii amantii Ortodoksii irratti haleellaan akka raawwatamu gootee jirtaa jedhamee himatamuun koo qaama koo walakkaa akka ofirraa muree gatuutti lakkaa'amu waan ta'eef waan akkasii sanaan gochuudhaaf nama danda'u miti. Saboota walitti buusuu irrattis kan himannaan irratti dhiyaate sirrii akka hin taanee fi inni faallaa kanaa hojjechaa akka ture saboota walitti araarsuu walitti fayyisuu hojjechaa akka ture fakkeenyaaf Bahar Daar deemuudhaan Amaaraa fi Oromoon akka walitti dhiyaatanii hojjetan akkasumallee Dawaa irratti Harar irratti lixa Oromiyaa fi daangaa Beenishaangul Somaalee fi Oromoo kana gidduutti saboonni akka waliin jiraatanii fi tokkummaa isaanii akka cimsan hojii gurguddaa sadarkaa nama dhuunfaatti ibsamuu yoo kan danda'u ta'e namni kamuu hin hojjenne ibin sadarkaa mootummaatti illee kan hangasaa hojjete kan hin jirre ta'uu ibsuudhaan yaada isaa kennee gama biraatiin qabsoo hidhannoo gaggeessuudhaan yookaan qawwee gochuudhaan mootummaa garagalchuuf yaaddeetta jedhamee himatamuun isaa baay'ee kan nama kolfisiisuu fi hojii isaa kan hin fakkaanne eenyummaa isaa kan hin fakkaanne inni qabsoo karaa nagaa irratti kan cichu ta'uu kanas qabsoo karaa nagaa irratti muuxannoo waggoota 20 olii kan qabu Koongireesii Federaalawaa Oromootti makamuun isaa himannaa kanaan faallaa kan ta'ee fi eenyummaa isaa kan hin ibsine ta'uu ibsee jira. Obbo Baqqalaa fi Obbo Hamzaanis jechoota nafxanyaa jedhan irratti addatti yaada kennanii jiru. Jechi nafxanyaa jedhu saba kamuu kan hin ibsine ta'uu sirni nafxanyaa ammoo jiru kan ture ta'uu isaanis godaannisa sirna nafxanyaa kana kan qaban ta'uu fakkeenyaaf Obbo Baqqalaan yoo ibsan lafti abbaa keenyaa kan maatii keenyaa irraa fudhatamee ture midhaan fa'aa harreetti seenee lafuma san bitachuudhaaf akka carraaqaa ture ijoollee ta'ee nan yaadadhaa jedhee kan ibsee aadaa fi afaan namarratti ka'uudhaaf wanti hojjetamaa ture qawweedhaan hojiin nafxanyummaa hojjetamaa akka ture ani nan beeka malee tiyoorii yookaan haasaa dhageetii kan jedhu dubbatee jira. Nama biraatiin Obbo Hamzaan haatii fi abbaan isaa sababa cunqursaa sirna nafxanyaatiin giddu galeessa Oromiyaa irraa buqqa'anii gara Gujii fi Booranaatti akka godaanan achis akka qubatan eenyuun godaannisa guddaa sirna nafxanyaa akka ofirraa qabu bu'aa sanii akka ta'e kanas sabootaa fi amantiiwwan gosa adda addaa waliin Boorana keessatti jiraachaa kan ture. Mee gama biraatiin haalli fayyaa isaanii haala akkamii irratti argamu? Fuulli isaanii har'a wayita dhaddacha irratti arginu baay'ee huqqataa kan ta'ee fi suuraadhuma dhiyoo kana miidiyaalee hawaasaa irra deddeemaa jiru sana wajjin waan wal fakkaatu waan walitti dhiyaatu sanarra garaagarummaa hedduu kan hin qabnedha. Abbaan alangaa hoo waan dubbate qaba dhaddacha irratti? Gocha kana irraa wanni balleessaa hin qabu kan jedhamu qofatu dubbatamuu qaba malee tokko tokkoon keessa galamee ibsamuu hin qabu kan jedhu kaasanii turanii abbaan alangaa hojiin seeraa garuu yaada kana qofaa godhanii jiru. Manni murtii himatamtoota erga dhageeffateen booda raagaalee abbaa alangaa dhageeffachuuf bitootessa 28tti beellam qabate. Oduu dabalataan tallaalii Oxford fi AstraZeneca amansiisaaf bu'a qabeessa ta'uu isaa Ameerikaan mirkaneesse. Tallaalii kun gosa Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa galfachaa jiran. Dhageeffatooteen sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu eeggattanii dhageeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa dubartiin qalbii hin qabne mammasaanuu baqattii jedha. Hiikan isa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah kaisaniif dhiyeessan asli galgalooti waaqee jedh boorsaatti akkana walta deebinaa nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.